Emo gara salila, Yesus waqa jaalala. Gurraacha garaa garbaa, tokkicha maqaa dhibbaa. Nagaa waaqayyo isinii qabaayyeef kabajamtootaan jaallatamtoota hordoftoota chaanala koo akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettii keessan baay'ee nagaa kooti. Egaa guyyaa har'aa kana immoo addisii sana dura maalinni wanti qabattee dhufte jechuun keessaan hin oolu chaanala koo faaraa waltaatan sabiskiraayib gochuutiin maatii kootti dabalama. Maatii koo taatanii kan jirtan immoo viidiyoo kana sheer akka naa gootan jaalala isin hin gaafadha. Sababiin isaayyuu guyyaa har'aa kana irreecha biyya keenya jechuudha. Keessumaa Oromiyaa naannoo Oromiyaa irreechi akka aaddi kabajamaa jira. Har'a hora Finfinnee jedhani irreecha hora Finfinnee jedhani. Finfinneen bifa adda ta'eetiin miidhagdee ijoollee isheen faayamtee yeroo itti ayyaanni irreechaa kabajamaa jiru argaatu jirra jechuudha. Waggoota kana dura waggaa kana dura yookiin waggoota kana waggaa lama sadii darban dura yeroo irreechaa wantoota na mudatu namoonni baay'een ni beekan egaa. Haa ta'u garuu amma immoo waaqayyo bara fidee jennaan Finfinneen akkasitti miidhagdee ijoolleen yeroo akkasitti uffata aadaatiin faayamanii gaafa achitti mul'atan gaafa bakka bifa ho'aa ta'e akkasitti kabajamtu ani gama kootiin baay'ee tokko natti tolee jira. Gammachuutu natti dhagahame. Sababiin isaayyuu wantoota baay'eetu darbee egaa wantoota darbee sunis gaarummaa fi waaqayyo beekee godha waan hundumaa. Inni kun amma ta'es gaarummaa fi waaqayyo beekaadha waan hundumaa keessatti. Garuu wanti amma iddoo kanatti argamee fi guyyaa irraa kana addumatti immoo kan na gammachiise obboloonni achitti argamanii yeroo itti wangeela lallaban yeroo itti Kiristoos Yesuusiin faarsan argaatu turre jechuudha. So achitti immoo qeeqaawwan garaagaraa ni jiranii maxxansa yaan viidiyoo ijoollee kanaan illee maxxansaa ture namoonni garaagaraa hedduun maxxansaa turanii. So koomitii qeeqaan garaagaraa jiru. Walumaa galatti ani kiristaanni tokko irreechaa deemuu qaba jedhee dubbachuuf abuus hin qabuusi macaafni keenyas hin heeyyamu. Garuu immoo waa'ee irreechaa fi amantiitiin wal qabsiisee kana wanti deeggaru tokko hin jiru jechuudha. Haa ta'u garuu wanti ani dubbachuutiin jiru waa'ee qeeqa dhalootaa irratti jechuudha. Ijoolleen kuni warri Yesuus Kiristoos itti lallabanii fi faarfatan kuni isaan fakkeessuuf isaa dhaqanii dhugumaan immoo Yesuus Kiristoosiin haa lallaban. Garuu ani wanti ilaalu qabuu fi itti gammadu qabu tokko tuuta guddaa hamma kanaa gidduutti Yesuus faarfatamuu fi lallabamu qofadha jechuudha. Maaltiin Yesuus amma keenya faarfannaa isaanii keessatti emoo garaa taliilaa Yesuus waaqa jaalala gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa waan akkasii jedhaniitu jechuudha. Amma gurraacha garaa garbaa sana ijoollee baay'eetu waaqni akkasiidhaa wangeelli akkas jedhaa maal jedhaa jedhanii kaa'anii jiranii gaaffii jechuudha. Waa'ee gurraacha garaa garbaa kanarratti ani Oromooni seera waaqeffannaa isaa keessatti yeroo akkasii dhunan nagaha. Kanaaf iyyuu waa'een gurraacha garaa garbaa isaanii hiika qabaachuu danda'a. Garuu abbaanii gurraacha jedhanii diimaa haa jedhanii adii haa jedhanii garuu kan faarsan Iyesuus. Iyesuus immoo tokkicha qixxee dhibbaa jedhaniiti. Qixxee dhibbaayyuu miti qixxee kumaa qixxee miliyeenati iyyuu jechuudha. Iyesuus tokkicha garuu qixxee miliyeenati. Maaliif Iyesuus Kiristoos gaafa biyya lafaa kana dhufee addunyaa kana guutuudhaaf du'ee du'a moo'ee ka'ee jireenya kenneef addunyaa kana guutuudhaaf. Kanaaf iyyuu qixxeen dhibbaayyuu isatti xiqqaata. Qixxeen miliyeenata hin caala malee. Kanaaf wanta xixiqqoodhaan nama hin qeeqinaa yeroo nama qeeqan jechoota ilaalladha. Warrooti nama qeeqnu iyyuu jechoota ilaallachuu qabna. Maaliif jennaan Yesuus Kiristoos an fakkeenya afaan Oromoo keessatti loqodoota hedduutu jira jechuudha.
fakkeenya ani akka ifamoo waan biraa keessa nan gashinaati akka shawaatti loqodinaan akka naannoo keenyatti ittiin dubbatan fakkeenyaaf gara Booranaa yeroo isin dhaqee loqonni isaan ittiin dubbatan garaagarummaa qaba jechuudha. Gara Baalee kan beekan loqoda nurraa adda ta'e jechuudha. Keessumaa jechuudha adda addaa kan keessatti argannu Baalee Booranaa kan biraa maal jiraachuu malanii jechuudha. Biyyoota kan inni keessatti loqoddi isaanii adda kan ta'e hiika garaagaraa yaani fakkeenyaaf nu biratti jechuudha yeroo hundumaa fayyadamnu ta'e isaan biratti jechuudha sheemii nama qabsiisan kan ta'u. Isaan biratti immoo normaalii yeroo hunda fayyadaman ta'e nu biratti immoo akkas kan ta'u. Kanaaf iyyuu namni akka isaa galuu fi waan beeku waaqeffachuu danda'a. Kanaaf iyyuu dirqama afaan Oromoo ani beeku dirqama dubbiin aanatti toluutiin waaqeffachuu qabu faarfachuu qabu. Kan akkasittiin amanan jechuudha. Akkasittiin cufee bira darba gama kootiin. Kan biraa immoo of argisiisuu dhaqanii warra jettaniif of argisiisuu dhaqanii isaan nan galchuu garuu Kiristoosiin lallaban. Ijoo gooftaa Yesuus Kiristoosiin barsiisonni seeraaf fariisotaa Musee bakka bu'anii bartoota isaa yeroo barsiisaa turanitti akkas jedheetu bartoota isaatti dubbatee ture. Waan isaan isiniin jedhan godhaa garuu immoo jedhee duukaa hin bu'inaan jedheetu yeroo akeekkachiisu yookiin irraa akeekkachiisu argina. Maaliif akkas jedhaanii barsiisonni seeraaf fariisotaa kuni warra dubbii sagalee Waaqayyoo lallabanidha. Garuu ittiin jiraatan. Warra mudaa gurguddaa qabanidha. Garuu warra mudaa xixiqqoo namaa baasan. Warra of argisiisuu jaallatan, warra tuuta keessatti ol ta'uu fuuldura ta'uu jaallatan, warra akka namoonni ol kakaasanii kabaja gurguddaa kennanii fi ka'anii nagaa gaafatanii maal jedhan warra akkasii warra of tuuttata jechuudha. Dubbiin isaan barsiisan garuu dhugaadha. Dubbii dhugaa barsiisuu isaanii maalidhaan hubannaa? Gooftaa Yesuus Kiristoos waan isiniin jedhan kana godhaa jedhe otoo dubbii dhugaan barsiisan ta'eeti godhaa hin jedhuun ture. Garuu immoo jedhe duukaa hin bu'inaa jedhe. Duukaa hin bu'inaa jechuun isaa amala isaanii kan irraa hin aaninaa. Yommuu waa hojjettan iyyuu isinii akka obbolaatitti wal ilaalaa. Abbaan keessan Kiristoos akka ta'e beekaa jedhee waan barsiisonni seeraa fariisotaa kun egaa mudaa xixiqqoo nama baasanii gurguddisuutiif mudaa gurguddaa fi akka dhokfatanii maal jedhasiisan iddoo tokkotti isinii jedhe gaala ni liqimsitu. Bookee immoo ni caalaltu jedhe. Kana jechuun mudaa xixiqqoo nama hin baasu. Bakkeetti baasanii gurguddisuu jaallatu. Gurguddaa fi garuu dhokfuu jaallatu jechuudha. Keessoon isaanii xuraa'aadha. Keessoon isaanii bakka faalamaa wayiidha. Gubbaan akka awwaalcha nooraa dibamaa. Keessoon sammuu xuraa'aa ittiin jedhee yeroo itti dubbatu jechuudha. Wangeela Maatiyus 23 keessa natti fakkaata. 23 guutummaa isaa waa'ee isaanii dubbata. Kanaaf iyyuu namni tokko gaafa waa'ee Kiristoos dubbatu ani barsiisa isaa sana jechuudha. Dhugumaan barsiisni isaa sun barsiisa sirrii yoo ta'e barsiisa isaa sana fudhachuurraa kan hafe jireenya isaa duukaa bu'uu miti jechuudha. Kanaaf kan narraa barbaachisu. Namni sun jireenya isaa ofii isaatii Kiristoosii wajjiniitiin hin jiraatu yookiin Kiristoos duukaa bu'ee hin jiru. Garuu immoo sagalee Waaqayyoo lallaba yoo ta'e jireenya isaa sanaan irraa dhaalatu hin taane sagalee inni barsiisu sana irraa fudhachuudha. Kanaaf hin taane garuu nanni isaa jechuudha. Kanaaf ta'u immoo nan fudhadha. Kanaaf iyyuu warri qeeqxan kuni qeeqa dhiisaa isaan of mul'isuuf isaa dhaqan sirbaafillee dhaqanii haa faarfatanii bar ijoo yeroo tokko bari Waaqayyo bar warra isaan beekni keessa waan ta'e hojjetaa akka maqaan isaa dhahamu godha. Isaan ganama sirbaafillee dhaqanii galgala garuu faarfatan miti maqaa Waaqayyoo faarfatan. Kanaaf iyyuu kan hin ilaaluu qabu isa sanadha. Achi Kiristoos lallabame. Tuusamma kana gidduutti maqaa Yesuus Kiristoos gaafa dhahan bar karaa irratti meeqatu wangeela lallabamanii dararamaa oolu, rukutamaa oolu, falaqamaa oolu, maayikii isaanii akka caccabaa oola. Kanaaf iyyuu tuusamma kana gidduutti deemanii Yesuus Kiristoos gooftaadha jedhanii akkasitti faarfatan kun waan guddaadha jechuudha. Ani dhugaa dubbachuu fi Waaqayyo gooftaan carraanaaf kenni gara biyya kootti galee mitoota akka kanaa miti mandaruma keessatti yoo ta'u wangeela lallabe carraa wangeela lallabu argadhee I'm very happy baay'ee tokko itti gammada jechuudha.
Yesus Kiristoos gooftaadha jechuun Yesus jireenya jechuun tuuta guddaa keessatti namoota gidduutti baay'ee ulfaata jechuudha. Maaliif maqaa Yesus Kiristoos gaafa dhaane seexanni dhaloota namatti kaasti, obbolaa mokii namatti kaasti. Wanta akkasiitu jira. Kanaaf gaafa Yesus Kiristoos namni tokko lallabu qeeqan barbaadu ani kan na dhibu immoo jechuudha. Namootuma wangeela lallabeen beekan dubbisee hin beeknetu wangeelli akkas jedhaayi, wangeelli akkanas jedhaayi, wangeelli akkas laa. Namni tokko wanta yakke wanta balleesse ofii isaatti gaafatama. Kanaaf iyyuu jireenya ofii keessanii jiraachuuf yaala. Jireenya ofii keessanii jiraachuu baay'ee nama qaroomsa waan ta'eef. Amma ani jireenya koo keessatti mudaa hedduu qabaachuuf malaa jechuudha. Garuu kan koo sanaasitti namni nan argu nama daama keessatti maal akka hojjedhu hin beeku. Namni sooshaal miidiyaa irratti garuu bakka nan barreessaa nan waan gaarii maxxansaa soo abbaa ta'e immoo wanti gaafa argee jaksaa akkas jedhee akkas godhee naamna jedhee asin isa baasee ittiin isa baasee lafa fuunkoo kun mataan isa cubbuudha gaa'is maal taatan. Lafa fuunkoo mataan isa cubbuudha. Kanaaf jecha keessatti isin jedhee gaala ni liqimsitu booqee muuni calaltu jedhe. Jecha baay'ee ulfaataadha dhugaa dubbachuutiif jechuudha. Kanaaf iyyuu lafa fuunti kun iyyuu cubbuudha. Inni isa namni irratti argu mudaa guddaa sun ta'in lafa fuunumti koo kun cubbuudha jechuudha. Kanaaf carraan Kiristoos lallabuu argachuu wanta salphaa miti. Wangeelli akkas jedhaayi, wangeelli akkana jedhaayi. Kan biraa immoo iddootti lallaban dhabanii maaliif achi dhaqanii achitti lallabu kan jedhanis jiran. Kiristoos lallabuudhaaf garuu iddoo filachuun nurraa ni eegama. Iddoo argannetti bakka gaddaatti haa ta'u, bakka gammachuutti haa ta'u, bakka cidhaatti haa ta'u, bakka du'aatti haa ta'u, bakka fedhetti Kiristoos lallabuu qaba. Kiristoosiin dhugaa namatti bahuu qabna bakka. Maaliif fayyineerra miti waan ta'eef. Amma namoonni baay'een gaafa Kiristoosiin lallabanii warroonni itti lallaban suni akka waan jira miti amantiin kun hin caala jennee amantii keenya caalchifachuudhaaf lallabnutti kan yaadan jiru. Akkasumatti garuu dubbiin dubbii lubbuuti. Jireenya waan ta'eef nuti fayyineerra waan ta'eef erga fayyinetti immoo otoo nuti ilaallu otoo nuti jirru isa fayyine kana dhugaatu ittiin bahin wangeela kan fayyise kanatti dhugaatu ittiin bahin loonni kun maaliif qubata maaliif sagalee waaqayyootis deemaa jedhe hamma handaara lafaatti dhugaa bahaa jedhe fayyuu keenya akka dhugaa baanu wangeelatu nu abboome jechuudha. Kanaaf immoo nuti abboommii waaqayyoos lafa keenya fayyuu keenyas ofii keenya fayyine dhaloonni otoo nuti jirru maaliif dhumaadha. Kanaaf wanti gaafa argitan ani yeroo tokko kan na ajaa'ibu sooshaal miidiyaan kun ajandaa guyyaa guyyaan hin dhabdu ajandaa manuu fiddee dhufti jechuudha. Kanaaf ani kana jechuun walumaa galatti waa'ee irreessaa deeggaraan jiru garuu kan akkana hubatanii barbaada. Waa'ee irreessaa deeggaruu osoo hin ta'in dhaloonni mudaa barbaadu dhiisaa